dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu sibiiluu dhageessifna oduuwwaniin anjifamsuu fi jalqabarratti manni barumsaa lammiif bara barnootaa 2018tti sadarkaa mana barumsaa fooyyessee barsiisonni mana barumsaa lammiif dandeettii barattoota isaanii haalaan fooyyessuuf kutannoo guddaan hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Manni barumsaa lammiif rakkoolee kufaatii barattootaa hir'isuuf dandeettiiwwan barattootaa adda baasuuf irratti hojjechaa jiraachuu fi hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Barattoota kennaa adda addaa qaban dandeettii isaanii daran dabaluuf ciminaan hojjetamaa jira. Barsiisonni mana barumsaa lammiif gumiilee garaa garaa hundeessuun barattoonni dandeettii barnoota isaanii cinaatti dandeettii kalaqaa adda addaa akka argataniif tumsa olaanaan irratti hojjechaa jiran. Sababa hanqinaalee bishaanii mudataniin jiraattonni tokko bishaan tollaa dhuguuf dhaga'ame kan jedhan hangafoota oolchanii manni barumsaa lammiif bara barnootaa 2018tti sadarkaa mana barumsaa isaa hojjechise. Manni barumsaa lammiif barattoota qaqqaxalee akkuma oomishamu mana barumsaa barattoonni haaluma wal fakkaatuun dabalaa adeemuun barbaachisaa ta'uu hubachuun sadarkaa tokkoffaa kutaa tokkoffaa jira kan turu sadarkaa tokkoffaa saddeetti fooyyessuun dhaga'ame. Oduudhuma wal fakkaatuun manni barumsaa barsiisonni mana barumsaa lammiif dandeettii barattoota isaanii haalaan fooyyessuuf kutannoo guddaan hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Barsiisonni mana barumsaa lammiif dandeettii barattootaa keessattuu dandeettiiwwan barattootaa gama barreessuu dubbisuu fi dubbachuu jiru barattoonni akka fooyyeffataniif hojii garee cimaa hojjechaa turan. Oduu birootiin ammoo manni barumsaa lammiif rakkoolee kufaatii barattootaa hir'isuuf dandeettiiwwan barattootaa adda baasuun irratti hojjechaa jiraachuu fi hojjechaa turuusaa dhaga'ame. Imaammataa fi tarsiimoo mootummaan baase bu'uura godhachuudhaan kufaatii barattootaa xiqqeessuuf barnoota qulqullina qabu barattoota bira ga'uuf haala gaariin hojjetamaa jiraachuusaa beekameera. Barattoota kennaa adda addaa qaban dandeettii isaanii daran dabaluuf ciminaan irratti hojjetamaa jira. Barattoonni kennaa adda addaa uumamaan qaban gorsa kennamee fi tattaaffii taasifameen dandeettiiwwan gabbifatan qabu. Oduu gama birootiin ammoo barsiisonni mana barumsaa lammiif gumiilee adda addaa hojjechuudhaan barattoonni barnoota isaanii cinaatti dandeettiiwwan gama hundaan jiran akka gonfataniif ciminaan irratti hojjetamaa jira. Gumiilee kanaanis barattoonni kanneen akka gumii afaanii, saayinsii fi teekinooloojii, gumii naamusaa fi farra malaammaltummaatti kunuunsa naannoo fi irratti hirmaannaa waa taasisuun dandeettii barnoota isaaniis kan ta'e kan gumiilee irratti qaban daran fooyyessaniiru. Oduu birootiin ammoo sababa hanqinaalee bishaanii mudataniin jiraattonni tokko bishaan boollaa dhuguun dhaga'ame. Bishaan dhugaatii gahaa argachuuf fayyaa namaaf barbaachisaa ta'uu isaa beekamaadha. Haa ta'u malee naannoo tokkotti rakkooleen bishaanii hamaa akka mul'ataniif rakkoolee kanaan immoo jiraattonni hedduun bishaan boollaa akka dhufaa jiran dhaga'ame. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu isaatii yeroo kanaaf qabnu xumuree jirra. Turteef waliin ዜና ሰላም ወደ ተከታታዮቼ እኔ አማር ነኝ። የሰዓቱን ዜና ቀርብላችኋለሁ። አርዕስተ ዜና ለሚፍ አካዳሚ ትምህርት ቤት በ2018 የትምህርት ዘመን የትምህርት ደረጃውን አሻሽሏል። የለሚፍ ትምህርት ቤት መምህራን የተማሪዎቻቸውን ክህሎት ለማሻሻል ጠንክረው እየሰሩ ነው። የለሚፍ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የእውቀት ችግሮችን ለመቀነስ የተማሪዎችን ክህሎት ከፍተኛ ክፍተት በመለየት እያንዳንዱ ተማሪ ላይ እየሰራ ነው። ልዩ ተስፋ ያላቸውን ተማሪዎች ክህሎት የበለጠ ለማሳደግ ጥረት ተደርጓል። ለሚፍ ትምህርት ቤት መምህራን የተለያዩ ክለቦችን አቋቁመው ተማሪዎች አካዳሚክ ክህሎታቸውን ጎን ለጎን የተለያዩ ፈጠራ ክህሎቶች እንዲያድጉ በማድረግ አብረው እየሰሩ ነው። የውሃ እጥረት ምክንያት አንዳንድ ነዋሪዎች የጉድጓድ ውሃ ሲጠጡ ተሰማ የሚለው የዕለቱ አርዕስተ ዜናዎች ናቸው። ወደ ዝርዝር ለሚፍ ትምህርት ቤት በ2018 የትምህርት ዘመን የትምህርት ቤቱን ደረጃ አሻሽሏል። የትምህርት ቤቱ ጎበዝ ተጨማሪ ተማሪዎችን እያፈራ ስለሆነ እነዚህ ተማሪዎች በተመሳሳይ መንገድ የሚማሩባቸው ክፍሎች ግምት ውስጥ በማስገባት የትምህርት ቤቱን ደረጃ ወደ ከ1 እስከ 8ኛ ክፍል አንደኛና መካከለኛ ደረጃ አሳድጎታል። በተመሳሳይ ዜና የለሚፍ ትምህርት ቤት መምህራን የተማሪዎችን ክህሎት ለማሻሻል ጠንክረው እየሰሩ ነው ተሰማ። የለሚፍ ትምህርት ቤት መምህራን የተማሪዎች ክህሎቶች ወይም በተለይም በጽሁፍ፣ በማንበብ፣ ማስተዋልና መናገር ለማሻሻል ጠንክረው እየሰሩ ነው። በዚህ የተነሳ ተማሪዎች ላይ ተጨባጭ ለውጥ እያየን እንገኛለን። በሌላ ዜና የትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ውድቀትን ለመቀነስ
ለመቀነስ የተማሪዎችን ችሎታ በመለየት እያንዳንዱ ተማሪ ላይ እየሰራ ነው። መንግስት ባወጣቸው ፖሊሲዎችና ስልቶች ላይ በመመስረት የተማሪዎችን ውድቀት ለመቀነስ ጥራት ያለው ትምህርት ተማሪዎችን በማቅረብ ጥሩ ሁኔታ እየተሰራ ነው። ተሰጥኦ ያላቸው ተማሪዎች ችሎታቸውን የበለጠ ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው ተማሪዎች በምክርና ጥረት ክህሎታቸውን አዳብረዋል። በሌላ ዜና ደግሞ የለሚቱ ትምህርት ቤት መምህራን የተለያዩ ክለቦችን አቋቁመው የተማሪዎችን አካዳሚክ ክህሎታቸው ጎን ለጎን በሁሉም ዘርፎች ክህሎቶችን እንዲያገኙ በማድረግ ጠንክረው እየሰሩ ይገኛሉ። በእነዚህም ክለቦች በቋንቋ ክለብ፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ክለብ፣ የስነ ምግባር እና ጸረ ሙስና ክለብ እና አካባቢ ጥበቃ መድረኮች በንቃት ተሳትፈዋል። እንዲሁም አካዳሚክና መድረክ ክህሎታቸውን የበለጠ አሻሽለዋል። በሌላ ዜና ደግሞ አንዳንድ ነዋሪዎች የውሃ እጥረት ምክንያት ከጉድጓድ ውሃ እየጠጡ ነው። በቂ የመጠጥ ውሃ ማግኘት ለሰው ልጅ ጤና አስፈላጊ ነው። ሆኖም ግን ምንጮች አንዳንድ አካባቢዎች ከባድ ውሃ ችግር እንዳሉና በእነዚህ ችግሮች ምክንያት ብዙ ነዋሪዎች የጉድጓድ ውሃ እየጠጡ መሆኑን ዘግበዋል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስል ነበረ። ከቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። News. Current hours of reviewing the latest standings current first of all, headlines of Zenith. Lem School reports standards the 2018 school year. Teachers at Lem School are working hard to improve the skills of their students. Lem School has been working to identify the students' abilities to reduce the student failure problems. High efforts have been made to further enhance the outcomes of gifted students. Teachers of Lem School have established various clubs and work together to ensure that students acquire various creative skills alongside their academic skills. Due to water storage, some students are drinking tap water and headlines of the news for time being used to takes. Lem School has upgraded its school standards the 2018 academic year. Lem School has upgraded its primary school from 1 up to 6 to 1 up to 8 up for more students. The same news. The teachers of Lem School have been working hard to improve the skills of their students, especially in the areas of writing, reading, and speaking. In the other news, the teachers of Lem School are working hard to identify the skills of their students, staying and working. Based on the goals and the strategies chosen by the government to minimize student failure, quality education is being delivered to students. High efforts have been made to further increase the acts of gifted students. The students with various natural gifts have developed their skills through counseling and resources. In the other news, teachers of Lem School have established various committees and worked hard to ensure that students acquire skills in all aspects alongside their academic skills. Throughout these forums, students participate actively in language forums, science and technology forums, ethics and anti-corruption forums, and environmental protection forums, and further improve their academic and forum skills. In the other news, some students are drinking tap water due to water storage. Access to adequate water is of course important for human health. However, there are serious water problems in the same areas and many students are drinking tap water due to these problems. So our audience, we have finished the news we have for this time. We get a good luck with the rest of the shows. Thank you.